Kun OMN ijaaf gurroo mataati magaalaa gudditti Oromiyaa Finfinnee irraa oduu isaa kana isinitti himna. Alaamaan akkam jirtan isiniin jenna oduu kana isinitti himan Mahammad Siraaji. Itoophiyaa keessatti namoonni dabalataa 7 dhibee koronaa vaayirasiin qabaman argamu ministiriin fayyaa beeksise. Ministiriin fayyaa akka jedhetti sa'a 24 keessatti namoota 401 qorannoon taasifame. Namoonni vaayirasiin kun irratti argame 7 lammiilee Itoophiyaa akka ta'an ibsamee jira. Jaha warra biyya alaatti malanii dhufan yommuu ta'u qofaatti baafamanii hordoffiin taasifamaa fi akka ture ministiriin fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa himanii jiran. Tokko immoo biyya alaatti kan hin malin akka ta'e himan. Kanaanis lakkoofsi namoota dhibee koronaatiin qabamuun isaanii Itoophiyaa keessatti mirkanaa'ee 92 gahee jira. Magaalaa Finfinneetii fi naannoo isiitti dhibee koronaa dahoo godhachuun weerarri lafaa hammaatee jiran jiraattonni BBC'f yaada kanaan tibbana keessumaa eega dhibeen koronaa ijoo dubbii ta'ee duulli lafa Oromoo naannoo Finfinnee weeraru garmalee hammaatee jiran. Namni yaada kanee koronaa vaayirasiin lafa Oromoo warra weeraruuf hawwaa turaniif carraa gaarii uumee jira jedhe. Kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoonaa shanaffaa qaxanaa 7-8tti weerara akka maleetu jira jiraattonni. Tibba dabree warra dhibee koronaa dahoo godhachuun ijaarsa seeraan alaa irratti bobba'an kutaa magaalaa Booleetti tarkaanfiin irratti fudhatamu bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksisee ture. Warri Baaldaraasii fi Injuu immoo tarkaanfii bulchiinsi magaalaa tanaa ijaarsa seeraan alaa irratti fudhachaa ture akka malee balaaleffate. Yeroo ayyaana kana uummanni eeggannoo cimaa taasisu akka qabu ogeeyyiin fayyaa hubachiisan. Ogeeyyiin fayyaa OMN'if yaada kanaan amalli vaayirasii kanaa sirriitti waan hin baraminiif beeyladoota irraa gara namaattis dabruu waan maluuf yeroo qalmaa eeggannoo cimaa taasisu akka qaban hubachiisanii jirani. Abdusalaam Hassantu dabalata isaa qindeesse. Pilaaneetiin ilmi namaa irra jiraatu lafti koronaa vaayirasiin qoramaa jirti. Dhukkubni kun balbala biyyoota hundumaa rukuteera. Hanga yoonaatti miiliyoononni dhukkuba kanaan qabamaniiru 140,040 kan dhiyaatan immoo dhukkuba kanaan lubbuu isaanii dhabaniiru. Biyya keenyattis dhukkubni kun lammiilee 80 ol to'annoo fi jala galfatee jira. Kan hordofees tamsa'ina dhukkuba koronaa to'achuu fi hirdhisuuf yeroo garagaraatti tattaaffiin garagaraa godhamaa ture. Ayyaanaatti deemamaa jiru kanaanis wal qabatee wantootni godhaman tamsa'ina dhukkuba kanaaf carraa akka hin uumne of eeggannoon akka godhamu dhaamamaa jira. Vaayirasiin koronaa gosoota 4 kan qabu yoo ta'u isaan keessaa tokko horii irrattis kan mul'ate akka ta'e ogeeyyotni fayyaan himu. Horiin dhukkuba kanaan qabame akkuma nama mallattoolee garagaraa kan agarsiisu yoo ta'u isaan keessaa tokko garaa kaasaadha. Akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa jedhetti hawaasni ayyaana Faasikaas deemaa jiru kanaaf horii wayita qalu dhukkuba kanaaf akka of hin saaxille of eeggannoo gochuu akka qabu dhaame. Ogeeyyotni fayyaa Yuunivarsiitii Arsii fi Yuunivarsiitii Jimmaa irraa OMN dubbisa yaada kennaniin uummatni biyyattii ayyaana Faasikaa dhufaa jiru kanaaf qophii gochuurraa kaasee of eeggannoo gochuu qabu jedhan. Horiin ayyaana kanaaf qalamus tamsa'ina vaayirasii koronaa kanaaf akka hin oolle of eeggannoon barbaachisuu godhamuu qaba jedhan ogeeyyotni kunneen. Namni horii gaafa bitachuu deemu mataasaa wantoonni nuyi irra deddeebinee jechaa turre akka yeroodhaan saamunaadhaa fi bishaaniin akka dhiqatanii fi fageenyi isaanii eeggachuu akka qaban wanti nuti irra ibsinu inni sun akkuma jirutti ta'uu qaba jechuudha. Sodaachuu hin qabnu yeroo baay'ee waan akkasii fookasii keenya achirraa shiifti gochuu hin qabnu jechuudha. Vaayirasichi kun gosa 4 qaba. Kanneen keessaa ammoo inni kun koronaa vaayirasii SARS-CoV-2 kun horii irratti illee argamuu ni mala jechuudha. Normaalii bineensota akka simbira halkanii kanneen kabira ammoo horiillee qabuu ni danda'a. Vaayirasiin kun amma horii irratti mallattoo inni mul'isu horiin garaa kaasaa yookiin baasaa qabaachuu ni mala. Of eeggannoo barbaachisa. Foon erga qalamee boodee vaayirasiin kun foonirra yeroo dheeraadhaaf turuu danda'a. Tempereecharoota garaagaraa dandamachuu danda'a jechuudha.
Fakkeenyaaf firiijii keessa keenya yoo ta'e firiijiin amma digirii seentigireedii 4dha. Isa keessa amma sa'aatii 72 turuu danda'a. Yeroo nyaata bilcheeffannu ho'iin itti fayyadamnu dhiigan isa dandamachuu hin danda'a jechuudha vaayirasiin kun. Kanaaf amma danda'ametti nyaata dheedhii ta'ee fi sirriitti hin bilchaanne yeroo kanatti avoidii gochuutu nurra jira jechuudha bakka koronaa ofirraa ittisuudhaaf. Akkuma aadaa ta'e hawaasni horii tokkoffaa gamtaan qalee waliif qirca kan jedhan ogeeyyotni kunneen wayita kanas tatamsa'ina vaayirasii kanaaf haalli jiru mijataadha jedhan. Hawaasni ayyaana kana wayita kabaju yoo danda'ame walitti dhufuu yoo baate gaariidha. Ta'uu baannaanis gamtaadhaan fayyadamuun hafee fageenya isaanii eeganii dhuunfaadhaan fayyadamuu akka qabaatan ogeeyyotni fayyaa kunneen dhaamanii jiru. Bulchiinsa magaalaa Najjootti yeroo weerarri koronaa akkanatti hammaate kanatti walga'iin qaama mootummaatiin taa'amaa jiraachuu himan jiraattonni. Ogeessi fayyaa taa'amuu walga'ii kanaa mormees guyyaa kaleessaa poolisiidhaan qabamuu OMN itti himan maatiin ogeessa kanaati. Lalisaa Indiris dabalata qaba. Faca'insa vaayirasii koronaa to'achuuf jecha ji'a eebilaa kana keessa murtee ministeeronni biyyattii dabarsan bu'uureffachuudhaan manni maree bakka bu'ootaa labsii yeroo hatattamaa labsuun isaanii yaadatama. Labsii kana keessattis qabxiiwwan garaagaraa jiran keessaa baay'ina nama 4 oliitiin walitti qabamniif walga'iin dhorkaa ta'uun isaa isa tokko. Namoota qabxiiwwan kana cabsan irratti tarkaanfiin fudhatamu ifatti kaa'amuu baatus seerri kun qaama mootummaa kamuu dabalatee uummata mararratti kan hojjetu ta'uusaa labsichi ni heera. Haa ta'u malee naannoo Oromiyaa garaagaraa keessatti seerri kun cabuudhaan yaa'iin gabaaf walga'ii garaagaraa adeemsifamaa akka jiru jiraattonni komee dhiyeeffachaa jiru. Haaluma kanaan gaafa eebila 15 magaalaa Najjoo ganda Duwwaa 4 keessatti walga'iin namoota hedduu hirmaachisee adeemsifamaa utuu jiru ogeessi fayyaa itti gaafatamaa dhukkuboota daddarboof qulqullina magaalittii ta'uun tajaajilaa jiru obbo Girmaa Wadaajoo namni jedhamu walga'ii kana waan mormeef poolisiin isaan to'atee jechuun maatiin isaa OMN itti himani. Girmaa Wadaajoon ogeessa fayyaa bulchiinsa magaalaa Najjooti. Dhimmuma dhibee tatamsa'ina koronaa kanarratti ituu dhibichi gubbaan leenjii gadi hin bu'iin intarneetii garaagaraa irraa maateriyaalii qopheeffatee leenjii kennaa ta'e hojjetaa mootummaafis qaamota hawaasaa garaagaraa kanaan dura jechuudha. Kaleessa immoo ganda Duwwaa 4 bakkee namutti hojii dhaqee walga'ii olitti qabanii jiruuti. Haalli itti taa'amaa jiru haala yeroo ammaa wantoota dhorkamanii jiranidha jechuudha. Suuraa kaafatee walga'ii eeyyamamaa miti akkamitti walitti qabdu kan jedhu kaasee seenaan qaamonni walga'eessan walitti qabanii jiran yeroo siifama gaafatanii isaan booda yeroo inni dhufe ituun isaa nyaatamaaru itti bilbilame waajjira poolisii irraa sadarkaa hin gallee jechuudha. Waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Najjoo. Dhimma kana qulqulleeffachuufis itti gaafatamaa waajjira nageenyaa bulchiinsa magaalaa Najjoo kan ta'an obbo Alamaayyoo Namarraa yoo gaafannu namni kun hidhamuu isaa sirrii ta'uu amananii bamni hidhamuu nama kanaa waan hubannoo uumeef miti jedhan. Inni xiqqoo hojiidhaaf ariifata inni ogummaa sanaan lafarra buusuudhaaf kan inni ariifatee itti galee garuu immoo xiqqoo karaa biraa ta'e jechuudha. FB irratti sin ol ta'ee maal jedhee namni hojii dhageessun achi bahee baqate jechuudha. Kun immoo haala amma jiru keessatti gaarii waan hin taaneef gara kana irra oolcha utuu hin taane ogummaa mootummaan itti kenne sanaan lafarra buusee hawaasa kana laayinii itti galchuutu irra ture inni immoo isa kana isaati. Yeroo labsii muddamaa kanatti walga'iin magaalaa keessatti adeemsifamuun hojii seeraa cabsuun ta'uu jechuun gaaffii gaafatamaniif yoo deebii laatanis walga'iin taa'ame walirraa fageenya ogeessi ajaju giddu galeeffateetu jedhani. Walga'ii taa'uun hin danda'amu nama 4 olitti kan jedhu sanaadha kallattii mootummaan qabateeru. Distaansii irra taa'amu irra taa'ame namni mari'achuu danda'a. Dhimmichi keezii biraatu hin taane keezii dhukkuba kanaa wal qabatu lafa rakkoon jiru hawaasni kun dhagaa hin jiru waan ta'eef hawaasa kanarra deddeebi'anii barsiisuun dirqama waan ta'eef kanaafidha qaamni mootummaa kan inni mari'achaa jiru sadarkaa gandaati. Jiraattonni godina Wallagga Bahaa Diggaa ogeeyyiin fayyaa qajeelfama ittisa dhibee koronaa hojiirra oolchuun fakkeenya ta'uu osoo qabanii heddummaatanii walgahii taa'uu jedhan. Bulchiinsi aanaa san immoo dhimma dhibee daddarbaa irratti leenjiin kennamuuf walitti qabamanii jira. Taganya daaqaa dabalata qaba. Jiraattonni godina Wallagga Bahaa aanaa Diggaa yeroo mootummaan labsii labsuudhaan walga'iin kamillee sababa dhibee koronaatiif namoota 4 isaa ol darbee geggeeffamuun qabu jedhee dhorkaa kaa'ee jirutti waajjirri eegumsa fayyaa aanaa Diggaa namoota bakka tokkotti walitti qabuun waltajjii geggeessaa jira. Kun immoo dhibeef nu saaxiluu mala jechuun komatu. Ifaadhuma magaalaa ifaadha aanaadha. Aanni isaanii yoo xixinnaa 25 ol ta'u baay'eedha isaanii. Kutaan keessi leenji'aa jiran waan hubattan qabdu.
Kutaan keessatti leenjaa yoo jabaatte arabba sajjittiidhaati meetirimti jechuudha. Kanaan wal qabatee baay'ee rakkisaadha hin sodaachisaadha amma sanni kana jennu. Sodaan waajii qabu isaanimtiyyuu namoota lama nama afurii walitti geggeeffamuun qabuudha mootummaa yeroo labse. Amma immoo isaantu nama 25 amma nama 30 gidduutti walgahii deemanii ta'anii geggeessu. Waajjira eegumsa fayyaa aanaa diggaa keessadha. Waajjira eegumsa fayyaa aanaa diggaa buufata fayyaa 4 qaba. Buufata fayyaa arfan kana bakka lamatti qoodeetu buufata arjoo guddattuu fi waajjiruma eegumsa fayyaa aanaa diggaa keessatti leenjii ekstenshinii fayyaa fi hojjetaan waajjira eegumsa fayyaa leenjii irra jira ilma gaaramaa daa'imuu jechuudha damee raayyaa misooma dubartoota. Egaa isa kana xinnoo ishee dhimma daddarbaa dhukkuba vaayirasii koronaa kana wajjiniin akka qajeelfama mootummaatti nafee jiru natti fakkaata. Ani maaliif akka ta'e hin beeku sila ogeessi yeroo kana dhimma dhukkuba kanaaf kan inni xiyyeeffatee kan akkasiiti kan inni barsiisu uummata kanaaf kan inni dhimma qabu ture garuu leenjii kan gaggeeffamaa jiru maaliif akka ta'e hin beeknu kanuma tokkotti waan taajjabnudha. Dhimma kana irratti itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa aanaa diggaa kan ta'an obbo Jiraataa Gurmuu bilbilaan dubbifneef akkas jechuun deebisu. Ekstenshinii fayyaatu gandatti gadi bu'aniitu gara amanatti deebi'anii koodii kennu miti. Isaa fi dhukkuba koronaa irratti waan jiru dhukkuba darbaa hundumaa walii galaa. Hygiene sanitation irratti leenjii bal'aadha kan kennamee fi jechuun moojiraa kennamee fi akka isaan mana deemanii qoodessuu kana fixanii ol deebi'anii gabaasa akka nuu kennaniif kennamee malee leenjii biraa miti. Itti gaafatamtoota buufataaf ekstenshinii fayyaa fi hubannoon isaa kenname garuu of eeggannoo irratti akka isaan hojjechuu qabanii fi buufati fayyaa immoo ekstenshinii fayyaa deeggaree akka inni dhukkuba kana ittisuu danda'u qofaan as kenname irraa kanas waan tokko leenjii addaa qaama waamne biraan qabnu. Silaa kan hin jedhan waajjirri eegumsa fayyaa nama walitti qabamee kasa samuutu hin taane hawaasa barsiisuu qabamanii sirriidhaa hojiin kun dogoggora uumuu hin danda'u waan jedhuuf isin kaase. Beenna dubbiin isaa akka inni dogoggora uumuu danda'u beenna hubannaa akka hin taane akka namni nu gootu beenna garuu qaama bulchiisaa waajjira faatii hundumaa beeksifneetu. Qaama mootummaa sektiraanaa jechuudha. Beeksifneetu uummatatti gadi bu'anii akka isaan hojjetan duwwaa waan tokko nu biraa waan hojjetan hin qaban amma. Achuma godina Wallagga Bahaa Goobuu Sayyooti labsii yeroo muddamaa ittisa koronaa vaayirasii dahoo godhachuun mootummaan uummata dararaa jira jiraatonni. Jiraattonni aanasanii OMN'f yaada kanaan mootummaan gocha kanarraa dhaabbachuu qaba jedhanii jiranii bulchiinsi aanasanii dhimma kanarratti deebii kennuuf fedhii hin qabu. Beenyaa Shiramuu dabalata qaba. Godina Wallagga Bahaa aanaa Goobuu Sayyootti maqaa siyaasaatiin hidhaa fi dararaa hammaataan uummata irratti raawwataa jiraachuu jiraattonni aanichaa himanii. Jiraattota aanichaa gidduudhaa kanneen bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada isaanii kennan akka jedhanitti bulchiinsi aanichaa qaamolee nageenyaa waliin ta'uudhaan namoota hedduu mana hidhaatti guuraa akka jiruu fi hawaasa nagaa irrattis reebichi hammaataan gahaa akka jiru dubbatu. Sa'aatiitti hojjetuu hin qabu. Sa'aatiitti ba'uu hin qabu. Asirraan waan abaaboo qallabduu abaaboo akkas gootanii jedhanii sababii dhiibbaa gurguddaa amma magaalittii irra kan adeemsifamaa jiru keessumaa namoota gurguddaa tumanii reebanii hawaasa jaarsolii abbootii baadiyyaatii kaasee mana dabaddabamee. Aanaa keenya Goobuu Sayyoo irratti gochaa garaa jabinaatiin uummata keenya reebaa jiru. Fakkeenya amma ganda Ongoboo ganda Gambeelaa uummata walitti qabanii yeroo dhukkubni koronaa jedhamu kun uummata sodaachisaa jirutti walitti qabanii ati shanii deeggartaa shanii gargaartaa jedhanii uummatuma jilbeeffachiisanii uummata dararaa jiru. Aanaa kana keessatti namoota hedduutu hidhamee jira amma calluma jedhee gaaffii malee deeggartoota abaa'oo shaneetti jedhamanii shakkamuu jedhamanii filatamanii keessaa funaananii qabani. Mee qaamni nama kana darara yookaan qaamni nama hidhu qaama akkamiidhame? Warruma bulchitoota biyyaati. Warri hundi isaaniiyyuu garee hundumtuu keessa jiru. Kan poolisiin aanaa keessatti hirmaate, kan liyyuu haylii warra jedhaman keessatti hirmaatan, kan korra bittinneessaa keessatti hirmaatu. Jiraattonni aanaa Goobuu Sayyoo kunneen akka jiranitti kanneen mana hidhaatti guuraman illee mirgi namoomaa isaanii sarbamaa akka jiruu fi maatii fi hawaasaa wajjin illee wal arguu akka hin dandeenyes dubbatu. Mirgi isaanii sarbamee namni gaafachuu hin danda'u. Namni yoo gaafachuu dhaqee
itti dabalasiinii jedhu bobbaatu cimaanis irra gahaa jira. Bulchaa bulchiinsa aanaa Gobbusayyoo kan ta'an obbo Miidhagsaa Zambaabaa dhimma komii jiraattotaa kana bilbilaan gaafachuuf gara isaaniitti bilbilus dhimma kanarratti yaada kennuuf heeyyamamoo akka hin taane dubbatu. Nagaa jirtu obbo Miidhagsaa? Akkam? Nagaa keessanii? Nagaadha. Ani Beenyaan jedhama. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraa bilbilaa. Bulchaa aanaa Gobbusayyoo. Baay'ee. Tole yoo eeyyamamoo taatan odeeffannoo tokko tokko sin gaafachuu fedhanii? Eeyyamamaa miti. Dhumarratti baankiin hojii gamtaa Oromiyaa weerara dhibee koronaa vaayirasii ittisuuf hojiiwwan garaagaraa hojjechaa jiraachuu beeksise. Pireezidantiin baankii kanaa Dirribii Asfaw ibsa miidiyaaf kennaniin baankiin kun mootummaa federaalaatii fi naannootiif gargaarsa birrii miiliyoona 8 kennuu beeksisanii jiran. Kana malees bakka namoonni vaayirasii kanaan qabaman itti dandamatanis baankiin kun kennuu himanii jiran. Salaalee magaala Kuyyuu keessatti gamoo tokko akka hawaasni itti fayyadamu murteessineerra. Kanaan alattis magaala Wallagga keessatti magaala Naqqamteetitti gamoo abbaa darbii 7 hoteelas tajaajila baankis waan adda addaa of keessaa qabu gamoo haarawaan kan xumurame jira. Gamoo kana yoo barbaachisaa ta'ee fi rakkinni yoo hawaasa keenya irra gahu ta'e tajaajila kanaaf akka mootummaan fi hawaasni naannoo itti fayyadamu akka hooggantoota baankititti murtii fudhanneerra jechuudha. Gaagama dhibee kanaa weerarri fiduu gaagama dinagdee weerarri dhibee kanaa fiduu biyyattiin akka dandamatuuf maamiltootaaf dhala liqii xiqqeessuudhaan dhibbeenta 4tti gad buusuu obbo Dirribeen himanii jiran. Naannoo tajaajilli baankii kanaa kennamuttis tamsa'inni vaayirasii kanaa akka hin uumamneef eeggannoo garaagaraa godhamaa akka jiru pireezidantiin baankii kanaa beeksisanii jiran. OMN ijaaf gurrummataa irraa oduu isaa kanaa xumureetiin jira qophiilee OMN akka daawwattan isin affeerra.